Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرجمتو في دعوتو وردفتو كيا جرجرتو هندكي سنة أمانتي كوتا غاندا أصون جنة بقى جراتني وردفتو كيا هندكي سنة فيدونا فترتون ورونجل كبرا هنگا أمانا فانا ترتن لاكشير قد أمالي وروني هاروات هاتن ويلكم بقى نغان افتني قريتو جانا كيا دبلون. Egaa hordoftoota kiyyaa inni kun maashina rifeensa tokkosuu baay'ee bareedaa. Iddoon kun iddoo ittiin bananii iddoo ittiin qannasan iddoo haraaraa manuma keenya keessatti inni rifeensa keenya bareechifachuu yookaan rifeensa keenya tokkofachuu osoo mana rifeensa deemnee rifeensa keenya tolfanne manuma keenya keessatti inni haala bareedan rifeensa keenya tokkofachuu dandeenya. Maashinni kun baay'ee bareedaa. Baay'ee tokko oo'allee maashinni baay'ee oo'uu rifeensa keenya sirriitti laaffisee tokkosaa jechuudha. Maaliif rifeensa keenya bareechifachuun dirqama keenya gana yeroo keenyallee qusannaa maallaqa keenyallee qusannaa jechuun manuma keenya keessatti rifeensa keenya tolfachuu dandeenya. Akkasuma ijoollee keenya akkasuma ofii keenya rifeensa keenya tolfachuun baay'ee barbaachisaadha. Maashinni kun ana hedduu tokko natti tole. Yeroo bitachuu barbaadan bitadhaa online irraa xalabadhaa. Maashinni baay'ee bareedaa. Rifeensa haala bareedan tokkosaa jechuudha. Anillee waan natti toleef isinillee warroonni barbaadan bitadhaa. Maashinni gosa hedduu jira. Ani maashinoota gosa hedduu biteetiin jira jechuudha. Isin durallee garuu maashinni kun baay'ee tokko natti tole. Maashinni kun amma yeroo haaraa kana dhufe malee duraan hin jiru. Inni kun immoo maashina rifeensaa dhiiraa areeda haaduu jechuudha. Akkasuma dubartiillee ni jirti tokko ka afaan kanarraa akkuma dhiiraa areeda qabdu jechuudha. Akkasuma isalleen haadatuun akkanuma rifeensa harkaa keenya haadachuu dandeenya jechuudha. Haaluma salphaanii inni kunillee wantoota akka biyya keenyatti waan akka mullaacii waan akka muusii kana biturraa gizeen keenyatti fayyadamu saffisaan rifeensa keenya qulqulleessaa. Warra dhiiraa areeda haadachuuf baay'ee tokko salphaadha. Shaanxaa keessa kaa'anii bakka barbaanne deemnee rifeensa keenyatti qulqulleessuu dandeenya. Haala saffisaa sekondii muraasa keessatti iyyuu saffisaan haadee geessaa. Maashinni kunillee hedduu tokko natti tolee jira. Online irraa xalabee baay'ee tokko namatti tola. Maashina ajaa'ibaati jechuudha. Saffisaan haadaa akka achirratti viidiyoo laalu san bakka mee hin laala jedheetumaan bitee yoo argu saffisaan mataa rifeensa harkaa rifeensa afaan kanarra nama ba'u qulqulleessaa jechuudha. Keessumayyuu warra dhiiraa areeda ittiin haadachuuf baay'ee tokko barbaachisaadha. Akkasuma obboleeyyan keessaniif yookaan abbaa manaa keessaniif osoo bittanii baay'ee bareeda jedheetiin yaada. Maashinni kun hedduu tokko namatti tola. Maashinni hedduu bareeda. Bitadhaa isiniin jedha warroonni barbaadan maashinni bareedduudha. Xiqqishoollee shaanxaa keessa kaa'anii bakka barbaanne deemuu dandeenya jechuudha. Ana hedduu tokko natti tole isiniin jedha. Isinillee bitadhaa akka isin tolu abdii qaba. Maashinni baay'ee bareedaa jechuudha. Akkasuma shamarrillee itti fayyadamuu dandeetti. Dhiirris itti fayyadamuu irra caala garuu warra areeda dhiiraa fayyadamuu fi akkasuma shamarrillee fayyadamuu dandeetti. Namoonni tokko rifeensa ni qaba. Rifeensa saffisaan nama qulqulleessa jechuudha. Saffisaan osoo hin turre jechuudha. Fi osoo bitattanii baay'ee tokko bareedaa isiniin jedha warroonni bitachuu barbaadan online irraa bitachuu dandeettanii. Online irraa wantoota akkana wanta yoo biyya keenyallee galle yeroo dheeraaf nu fayyadu jechuudha. Akkasuma filannoon keessan meeshaa kabisaa xiraatii haa ta'u yeroo gara biyya keenya gallu wanta nu fayyadu wanta yoo biyya gallee kan nun gaabbisiisne jechuudha. Osoo kana guuree galuu baadhee osoo kana bitee galuu baadhee wanta hin jenne bituu qabnaa jechuudha. Katareef mudannoodha ka dhufuuf immoo muuxannoodha. Akkuma san maashinni kun maashina dubartiiti rifeensa ittiin haaddatanii jechuudha. Maashinni baay'ee barbaachistuudha. Maashinni kun keessattuu dubartiiti jechuudha. Reeffi sun ka dhiirati garuu dhiiraaf dubartii itti fayyadamuu rakkoon qabu. Inni garuu areeda dhiirati ka reeffi isinitti agarsiisuun inni kun immoo ka shamaraati. Waa hedduu qabaa ka funyaan keessa rifeensa ittiin qulqulleessan qabaa. Ka rifeensa waa hedduu ofirraa qaba jechuudha. Waa afur qaba. Waa afran san kaartoonii irra jira. Kaartoonii isaa isinitti
argisiisa tambenalii gubbarra yookaan ni agartanii jechuudha. Maashiniin kun illee baay'ee bareedduudha. Nama hedduu tokko natti tolee jira xalabadha. Maaliif mullaacii bituu mullaacii fi maali maqaan isaa muusii san biturra maashina kana gisee tokko bituu isinii wayyaa jechuudha. Mullaacii yeroo ammaa kana ni caccabdii bakka mullaacii bituu mannaa kana bituu isinii wayyaa biyya keenya fakkeessuuf osoo hin taane of boonu of tuuluf osoo hin taane mullaacii fayyadamna jechuudha. Yeroo duraanii mullaacii fayyadamna. Kanaafuu waan akkanaa kana bitachuu nu barbaachisaa jechuudha. Gizee mullaacii fayyadaman taree jira jechuudha. Akkasuma muusiin biyya keenya sunillee eeggana isii biturra kana bituutu caalaa isa kana bitadhaa isiniin jedha. Kanaafuu viidiyoo kee like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Waan dhaggeeffattaniif hanga xumuraa hedduu naaf galatoomaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya karaa kana fakkaata. Yoo isinitti tole na jajjabeessuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf tura. Yaada keessa yoo waan gaafachuu barbaadan waan jechuu barbaadan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Inshaallah hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fidaa'ottoota hordoftoota kiyyaa. Bye bye. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.